السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود تخيل قال في قاركم في يا أخي سنيك ما مبارك سنجتها أكمل نجانا قبضن ما نسنا جالس نكبا الحمد لله. قال لنا قرب بيقودا بعدين أجراتهم بعجراتهم جتة بعجراتهم سنجتها داود تخيل قال في قاري وان حارك بديتين سنة في ورني حارك نسوم ما ليه جتني أما كمان هريبا خدي guyaaleen jummaa salaanneetu akkuma mana galleetti qadaa osoo nyaatin jechuudha. Oduun namni bilbilaan naame habo kanani jummaa mubaarak fayyaadha jirtanii namaa bilbilee qabnaa naame baraasi tokko na bilbile kanno aruza la aruzan godhanne obboleettii taarifu dhufeer obboleettii dhufee akkasii jechuudha. Daawwattoota keenya kan fi gaarii dawwalanii ni aman jechuudha. Waan haaraa jira. Wanni haaraan sun waa'ee dhimma maal irratti hojjetanii dhimma Zeenabaatiin wal qabatee waan takka information uummata sanii nama quba qabuutu naa dawwalee jechuudha. Saniifin daawwattoota keenya qaaliif gaarii jechuudha. Wanni kun hangam takka hanga dhugaa taateen addaan isiniif baasu deema. Anilleen naaf imaana isinilleen akkasumatti akka waan kana irraa gammaddan abdiidhaan qaba jechuudha. Inshallah hundi nutti gammanna jeetii yaada qaba. Waan kana inshallah rabbi naa milkeessinaan irraan tana wannummaa nama achisaatu hin jirtu jechuudha. Saniifuu daawwattoota keenya qaaliif gaarii warroonni dawwaltanii hanga ammaan tana Zeenabaa deemtee maaliif hin barbaanne ibsaa mataa dhukkubu jiraa quba qabdaa naan jettanii barbaaduu dhabeetii miti. Barbaadu dhabee osoo hin ta'in yookaan barbaadu dhiisee osoo hin ta'in bakkaan barbaaduun dhabe malee barbaaduu ittiin jira jechuudha. Magaalaa tana keessatti immoo akkuma agartan naaf abdiin gaafa kaan jechuudha. Bakka nuti hin barbaadin bakka nuti hin dhaqin hin jirtu. Barbaannee dhabneetiti firraa kaanee jechuudha. Boodarra qabamuu isiitu dhageenya akkuma gartee isin dhageessan mucattiin kunoo wanna ati si kuchiseeti Zeenabaa kuchiseetiin anaaf ibsaan ilmaan guddisnaa keessin gettu san dhageessanii jirtanii mire saniif wanni kun waan gartee miti akkanuma gabbaanii dhaadatanii miti. Dhaadachuun faayidaan qabdu yeroo gartee miti namni harka namaa jirutti akka feetellee yoo taate har'a isiin harka isii jirti waan barbaade godhuu dandeessi. Hayyama keenyaan achitti feetu mataa keessa dha'uu dandeessi. Feetu isuma sanuu maraachitee akka ibsaatti nu as qajeelchuu dandeessi jechuudha. Maraachitee isuma sanuu nuti immoo kan barbaannu fayyaan isii harka dheeyitee fayyummaan isii akka fayyaan isii harkaan nu gabbaatu barbaanna malee wannaa miti jechuudha. Akka isiin achi dheeyitee xiqqishoollee akka miidhamtee gabbaatu hin barbaadu waan akka dachaasitti jechuudha. Saniif hangaan dandeetti waan kana bifa seera qabeessaatiin bifa tasgabbiitiin mush aariidhaan akkanumatti aarii yeroo hedduu waa balleessiti. Namni aaru yeroo hedduu waa balleessa. Saniif aariidhaan malatti gargaraan malatti wanni kun hojiitti hiikamuu qaba akka dachaasitti kan hin jeetu kan jechuun. Yoo akkas ta'uu baatte kuma jarjareetuma kee nagallakkisaa kennee dubbiin ni baddi. Saniif daawwattoota keenya warroonni gartee jirgiraa daddafaati waan kana tarkaanfirra fudhadhaa eeggatanii ammaani namni information waa'ee sanii quba qabu kanaaf dawwalee jechuudha. Yaa ijoolleen akkuma gaafa kaanii sanitti ammallee bobbaa nagaa magaalaa keessa gallakkisineeti jirra. Kan waan kana ittiin barbaadan bobbaa nagaatii fi miila qal'aa magaalaa keessa gallakkisine jirra jechuudha baay'eeti. Ni beektan miila qal'aadha. Oromoon miila qal'aa ittiin saniif miila qal'aa santummaa warri naa dawwalee sanii information waa'ee kanaarra hangam takka akka waan gartee miti akka waan gayaa takka qabannee si dawwallee akkanaa jaanii yaa ani isinitti illee himuun barbaadu maaliif jennaan hedduu takka osoo fardan binne dura jarjaree dirree bitu ogummaan gartee irra geeni waan san hundaa'u
isiniif hima. Maaliif wanni kuni dhimma gartee akkanatti cala'u jaanii wanna godhanii miti. Karaa gartee seera qabeessaatiin suutatti tasgabbiidhaan waan kana yoo Zainab bakka jirtu namni beekus yoo arge yoo gartee waan biraa quba qabaatanis namni gaama isaan waan kana keessa waan lama yoo bakki isin jirtu arkuu yoo ammoo nama isii qabeessan arkuudha waan lamaan kana kuni waan itti deemu jiru waan ta'eef gara fuulduraattis waa walloo isin qabu jechuu barbaadeeti. Roddoo isaan jirtu gara fuulduraattis bim gooneetiti walitti baana. Saniifu aadde Masarat akka dachaasitti dhaamsaan siidhaama yoo na dhageesse hedduun dhiphatiin ibsaa argachuu barbaadde ibsaa argachuudhaaf haadha mana isaa qabuun sin barbaachisu akkana godhuun kee akka ibsaan daranuu sirraa fagaatu taasisa malee akka ibsaan si dhiyaatu hin taasisu jechuudha. Si galte namni waan takka argachuudhaaf waa tolchuu qaba malee waa balleessuu hin qabu. Amma akka ati deemu jirtu kanatti taganaalleen si galaabatti. Tana qofa osoo hin ta'e wanni gartee ganaalleen hedduutu si galaalaa gama. Waa balleessuu dhiisi. Waa balleessuun haasii ga'u kanaan duratti haasii ga'u jechuudha. Maaliif ta'amma duraatu siif geessi waa balleessuun. An akka dachaasitti kan hin jedhu. Waa balleessuu dhiistee karaa nagaatiin aboo kana niin jaaladhe yoo jette jaalaltuun falagooytaati gaafa kaan siiritti gootee dhamaaste har'aan tan ammoo haadha mana isaa buttee dila kana yaachisuun yaa waan hedduu namatti ulfaataati. Saniif daawwattoota keenya kuni kana jechuudha. Waanni kun obsa barbaachisa. Akkanuma lafaa kaanii fiiganii nama gartee miti nama sin geenye hundaatu akkuma jarjaraan gisee fiidee si qabee sirraa wallise jechuudha. Sirba haaree si gubbabaasa si gubbadhiichisa namni sin geenye hundinuu jarjaraa waraabessaatu gaafa cinina jaanii mire tasgabbiidhaan information kan inshallah akka gaarii ta'e waan khayrii rabbi haa godhu. Saniif waan kana hundaa wujitti ni hiikamti ammoo jarjarri hin barbaachisu ibsaanis ni dhukkubsata waan ta'eef aariin hin barbaachisu. Yaa deengadda akka waan kana dhageenye nu hundaatu hedduu aaree ture aara keenya gaa namni hundi ni beekee jechuu barbaadeeti. Akkana gaa daawwattoota keenya qaalifa gaarii kunoo ijoolleen xiyyeetana waraanni xiyya kanaa jechuudha. Cinaan takkaas magaalaa keessa jiranii isaan kunis isaan kana keessa ni jiranii warra gartee waan kana hojiitti naa hojjechuu jira jala deemanii magaalaa kana keessa miila qallaan gallakkisee jiru kan hin jiru shoddota akkanaa kana baay'eedhaan qaba jechuudha. Isaan keessaa warroota akkana bakka biraa jiranii dabalanii naamanii saniifuu isaan sanillee bira dhageetiin sitti agarsiisan inshallah. Ijoolleen tunis waan agartee jira magaalaa tana keessatti akkitti aanu namoota hedduu akka magaalaa tana keessaa qabnus ni qabnaa isinitti agarsiisuudhaaf malee wannaa miti. Mana tatteessanii gisee akka barbaadanii akka hin jenne namni kan namaan barbaadu ijoollee xiqqishoo akkanaa kana qabateeti magaalaa keessatti jechuudha. Suuta gattee tasgabbootee deemteeti ijoollee kanaa tana mina garre tana teefi kanaa tana magaalaa keessa galla keessa teefi utaaltee bakka hunda buutii mitire saniif ni qabna jechuu barbaadeeti. Yoo namaatis bashakki qabna rakkina namaatis hin qabnu abbaa barbaadee utaanaan karaa barbaadeen haa dhufu karaa barbaadee yoo dhufe bal'inaa wal agarra. Maaliif ittiin deemu jira jechuudha. Ijoollota kanaas wanni manaa fuudheef isaanis waan beekanii waan gattee wajjin gatteenyee mareennus ni jiranii warri biraattis ni jiran jechuudha akkanumatti. Saniif daawwattoota keenya qaalifa gaarii hedduu tokkaan isin jaalladha hedduu tokkaan isin kabaja akka tasaa yoon isin mufachiisallee dhiifama naa godhaana maaliif ani mana maatii gisee naa reefa'anii yaa keessaan utaala gaafaan keessaa utaala sana immoo namaanillee waa jechuu baaddu lubbuutii tanatti waa hedduudhaan murteessa waan ta'eef
dhiifama godhaa isin illee akka tasaa isin mufachiise. Kanatti aan suraan ammoo du'aayii naa godha akka gartee rabbiin na milkeesse milki na deebisu du'aayii naaf godhaadha. Magaalaa keessa deemu jira amma laal ijoollee fuudhee mucaa kanaas manaa fuudhee namaan duuba jira. Kanaas fuudheen deemu jira. Har'a guyyaanis jummata waan ta'eef kanuma keessa jummataas godhu jira. Saniif akkasii jarjarriin barbaachisu waan kana suutatti hojiitti hiinaa isiniin jechuu barbaadeeti. Saniifuu warri gartee barbaadan jettanillee barbaada online seennee live seennee barbaadnu akkanuma qalannee barbaadu jira. Aada fiigattee kaamta akkasii daawwattoota keenya saniif walitti deebina inshallah booddee waan khayrii rabbi nu argeessu amma asumatti nisirraa dhaabbadha nagaa naa tura.